Dhaggeeffattoota qophii raadiyoo sagantaa sagalee misraachoo yooyyaa bakka jirtanutti araarri nageenyi fi harjummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos almasih isa isiniif haa baay'atuuti. Guyyaadhaa seenaa dhugaa jiraataa biyya Naayijeeriyaa kan ta'e Amaanu'eel Amoots qabannee isiniif dhiyaanneerra. Amaanu'eel Amoots Gooftaa Yesuusitti osoo amanee hin fayyin duratti ergamaa seexanaa ta'e isaan jireenya dukkanaa sukkanneessaa keessa dabarse waan hojjetaa ture. Mala seexanni kiristaanota balleessuuf irratti hojjetu nuuf diidessaa nutti hima. Duubarra garuu akkamitti akka gara Gooftaa Yesuus beekisaatti isatti amaniisaatti akka dhufe achiin duuba haala si'oolii fi achi jiru hunda argee achiin duuba immoo gara mootummaa waaqaatti mootummaa samayii kan warra Gooftaa Yesuusitti amananii isa hordofaa akka sagalee dubbii qonqoo isaa jiraataniif qophaa'es argee kana hundumaa booda du'aa ka'ee dhugaa arge kana dhugaa ba'e isiniif qabannee dhiyaanneerra. Barumsa guddaa jireenyaaf tajaajila keessaniif ta'u irraa argattan jennee abdii guutuu qabna. Seenaa kana kutaa adda addaatiin isiniif dhiyeessaa jiraachuun keenya ni yaadatama. Kutaan itti aanee jiru akkasitti isiniif dhiyaata. Obsaan haga dhumaatti nu dhaggeeffadhaan affeerraa keenya jaalalaati. Dursinee Waaqa kadhanna. Waaqa bara baraa jireenya nuuf kennitee carraa kana nuuf kennitee ergaati karaa tajaajilaa keetii kanaan nuuf dabarsite akka dhageenyuuf carraa kana waan nuuf kenniteef galanni ulfinneef kabajisiif ta'uti. Amma kunoo nus ergaa kana yoo dabarsinu nu gargaari. Lubbuun yookaan namni ergaa kana dhage'u kamiyyuu seenaa dhugaa kanarraa barumsa guddaa fudhatee jireenyaaf tajaajila isaatti jijjiiramni fi guddinni eebbi addaa haa ta'uufi. Namni haarinni kan Gooftaa Yesuus hin beeknes ergaa kana dhaga'ee gara fayyinnaatti akka dhufuuf Waaqa hafuura keetti qulqullichaan isa gargaare. Karoorriif hojiin seexanaa kamiyyuu kan diigame haa ta'uti. Kana hundumaa waan gootuuf galatoomii maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin akkas jennee walii galleessi kadhannaa. Ameen. Gara kutaa afuraffaatti seennee golgaa yookaan maggaarrejaa banee wanni natti agarsiise waan baay'ee guddoo nama rifachiisaati. Waan baay'ee nama sodaachisaati. Dhaggeeffattoota kiyya dhuguma isiniin jedha kana isinitti ibsuun guddoo na rakkisa. Magaalli tokko guutummaan waan ibiddaan gubatte fakkaata. Dhuguma ibiddi gaannemi baay'ee nama sodaachisa. Ilaana dhaga'i lafa jirtutti barumsa sobaa kan du'aan booda womaa hin jiranu namni du'eetuma badaa. Mootummaan waaqaa kan bara baraas ibiddi gaannemis wanti jedhaman hin jiranu barumsa jedhamu dhageettee yoo fudhattee jiraatte kunoo ani amma gorsa siif qaba. Dhuguma dhugaa waaqaa sitti hima. Mootummaan waaqaa hin jirti. Ibiddi gaannemi kan bara baraas akkasuma lamaanuu hin jirani. Gooftaan Yesuus wanni inni lafa kanarratti waa'ee warra kana lamaanitu barsiisaa tureef kanumaaf. Kanaafu ammas irra deebi'ee sitti hima. Dhuguma dhugaa kan waaqi lafaaf samayii dhaggitu kana dadeenu dhuguma dhugaa kan waaqi lafaaf samayii dhaggitu kana uumeen kakadhee sitti hima. Ibiddi gaannemi hin jira. Ilatiyya tanaan dhaggee an kunoo dhugaa siif baay'isa jira. Akkasumas immoo mootummaan bara baraa kan warra qulqullootaaf kan warra Gooftaa Yesuus Kiristoositti amananii fayyanee qophaa'es akkasuma jira. Anillee itti fufee Gooftaa akkas jedhee gaafadhe. Isiin wanni an amma dhaggisaa jiru kun maan jedheen? Innis akkas naan jedhe. Bakki ati amma dhaggitu kun kan qophaa'eef seexanaaf ergamoota isaa hundumaaf akkasumas yaamichi fayyinaa godhamee fi anatti amanuu warra didaneetiif warra sagalee dubbii waaqaatiif ajajamuu didaneetiif warra cubbiyyee warra lubbuu namaa ijjeesuuf warra sharmuuxuuf yookaan warra sagaagaluuf warra adeemsa itti uumamanirraa goranee dhiira waliin rafuuf dubartii waliin raftuuf warra waaqa dharaa kan sobaa waaqessanuuf warra sobdootaaf warra hamootaaf warra hatuuf warra dhugaatii fi sirba biyya lafaatiin seexana waaqessuuf warra gara mana hojii xinqolaa deemanii seexana waaqessuuf warra cubbiyyee anatti amanuu didan hundumaaf bakka qophaa'e bakka ibidda itoonii kan bara baraati. Inni kunis du'a lammaffaatii naan jedhe. Achiin gara kutaa shanaffaatti qaxxaamurree yoo golgaa yookaan maggaarrejaa banu wanni an dhagge waan addaa baay'ee nama gammachiisu bakka kabajaaf ulfina guddaa jedhamee ibsamuu danda'u qofa.
akkuma nama gaara gubbaa dhaabatee gubbaa gadi ilaaluu fakkaata ture. Magaala haaraa arge. Magaalittiin illee baay'ee bal'oo fi bareedduu turte. Daandiin yookaan karaan keessa deemanullee warqii irraa kan hojjetame ture. Gamoowwan achi keessa jiranus baay'ee adda turan. Gamoowwan lafa kanarra jiran kamiyyuu isaaniin dorgomuu hin danda'an. Gooftaalleen akkas naan jedhe. Kun abdii qulqullootaati. Ati as taa'uu hin barbaaddaa naan jedhe. Anis ariitiidhaan jedhee deebiseef. Kana booda gara bakka teessoo zufaana isaatti deebi'ee akkas naan jedhe. Amma deemiitii waan ansiif godhe sitti agarsiise kana hundumaa dhugaa ba'i. Namootatti dubbadhu naan jedhe. Achi immoo gara kutaa biraatti na geessee gara lafa anirra deemuuf jirutti karaa ontoobiyaa irratti balaa na qunnamuuf jirurraa akkamitti akka na hamburuuf jiru natti agarsiise. Kanaan duuba deemi hin sodaatin ansi waliin jira naan jedhee galmicha keessaa na baasee na geegissee gara teessoo ulfina isaatti ol deebi'e. Anillee yoo achii dammaqu mana nama tokkoo keessatti sireerra ciiseeruun of arge. Abbaan warraatiif haati warraa manichaallee haga mana rifatanii yookaan fiiganii bahanuutti sagalee guddaan iyye. Isaanis xiqqoo turanii haala kiyya mirkaneeffataniin booda gara manaatti ol deebi'an. Maaf asitti argame jedhee isaan gaafadhe. Isaanis akkamitti akkaan taaksii keessatti kufee achiin gara waldaa kiristaanaa ollaa san jiruutti na geessanii doktoras natti waamanii doktorichis dhawannaan onnee kiyya noormaal ta'uusaa akka itti himee fi garuu immoo haga saatii ammaa kanaatti akka ani hin beekneef waan ta'uuf jiru callisaniituma eegaa akka turan natti himan. Maqaa fi bakka jireenya kiyya na gaafatan. Ittis hime. Haala keessa ture garuu womaa ittiin himne. Maatii eebbifamoo kana waliin guyyaa 2 tureen booda isaan gara magaala ollaa san jiruutti taaksiin na geessan. Anis gara ontoobiyaatti konkolaataa yaabbadhee deemsa jalqabe. Wanni gooftaan karaa irratti akka na qunnaman natti hime hundumtuu dabareedhaan raawwataman. Garuu immoo akkuma naaf kakatee abdii naaf gale san gooftaan na waliin ture waan ta'eef awwaan tokkoyyuu hin taane. Balaaf kiyyoo seexanni naaf qopheesse hundumaarraa inni nagayaan na qaxxaamurse. Achi immoo taaksii biraa qabadhee gara magaalaa Leegoositti deeme. Halkanuma sana akka an magaalaa Leegoos dhiisee deemu gooftaan waan natti dubbateef anis akkasuma godhe. Garuu an nama cubbicha yakkaaf balleessaa baay'ee nama qabu akkamitti gooftaan na jaalatee akkamitti na fayyifatee jedhee of gaafachuu jalqabnaan deebiin akkas jedhu naaf kenname. Innis waaqi inni jaalala kan jedhu ture. Dhuguma waaqi gooftaan inni jaalala. Qormaataa fi injifannaa. Gooftaan Yesuus akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 10:27-28 irratti barreeffamee jirutti akkas jedhe. Hooleen tiyya yookaan hoolotni kiyya sagalee kiyya hin dhaga'ani. Anillee isaan hin beekaa. Isaanis ana hordofatanii. Anillee jireenya bara baraa isaaniif hin kenna. Isaanillee eenyullee harka kiyyaa butuu hin danda'u. Ani gooftaatti amanee keessi kiyya jijjiirameen booda wanni an godhe kan jalqabaa yeroo ergamaa seexanaa ta'ee tajaajilaa turetti meeshaalee hojii kiyyaaf na gargaaran hundumasaa akkasumas uffataa fi footoo mootittii dukkanaa yookaan xarafuu anigist mana kiyyatti maxxansee ture hundumaa walitti qabee balleessuu ture. Achiin booda waan waaqnaaf hojjete kana tokko lama jedhee namootatti dhugaa ba'isaaf keessa kiyyatti fedhii addaa uumame. Haa ta'u malee waldaa kiristaanaa keessatti eeyyama argachuu hin dandeenye. Haadhiqqoon tiyya kiristaana waan turteef tajaajiltoota keessaa gara tokkootti na geessite. Gaaffiin isaa kan jalqabaas waraqaa fidateera kan jedhu ture. Waraqaan inni na gaafate waraqaa miseensummaa waldaa akka ta'e boodarra naaf gale. Anillee hunduma caalaa gooftaan Yesuus cubbuu kiyya hundumaarraa na dhiqee na qulqulleesseera. Waraqaan eenyummaa kana caalu eessayyuu hin jiru jedhe. Garuu gaaffiiwwan naaf dhiyaatan tokko tokko dhaga'ee dhuguma namni haaraan yookaan namni haaraan gooftaatti amane akkasitti keessummeeffama. Gooftaan Yesuus iyyuu an cubbicha tare nama ergamaa seexanaa ta'isa lubbuu meeqa galaafa bakka teessoo isaarraa ka'ee gara kiyya dhufee
eenyummaa kiyya cubbuun guutame sanarraa baasee gatee jaalala addaatiin na simate. Asitti garuu tajaajiltootni waraqaa ragaa fi gaaffii nama haaraa akka kiyyaatiif hin malle na gaafatan. Haalli isaan itti na keessumsiisanis kan nama gammachiisun turre. Kanarraa kan ka'e keessa kiyyatti guddaa gadde. Gooftaan gargaarsa siif godheef waan amma argite kana hundumaa dhaqii namootatti dhugaa ba'i jedhee na erge. Asi gaafa dhufu immoo namootarraa gufuun na qunname. Anis takki amma yeroo isaa mootifaa jedhee callise. Sana booda sababa hojiitiif daldaltoota sadii waliin gara biyya Toogoo deemee meeshaa birrii 160 baasu bite. Birrii san keessaa 70 qofatu kiyya ture. Kan hafe immoo daldaltootarraa liqeeffadhe. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya seenaa dhugaa obbo Amaanu'eel Amoots isiniif dhiyeessine kanarraa waan guddaa akka barattan wamaa shakkii hin qabnu. Sagantaa keenya guyyaadhaallee kanumaan fixanna. Kana booda maaltu ta'a laata? Kutaa kanatti aanee jiru sagantaa keenya dhufurratti qabannee isiniif dhiyaanna. Osoo addaan hin kutin namoota biraas affeeraatii waliin nu dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Antiin kan isin waliin ture Wandimmaa Uddeessaa Bidireeti. Sagantaa keenya kanarratti yaada qabdanuuf gaaffii kitaaba qulqulluu akkasumas kadhannaaf karaa lakkoofsa moobaayilii 09 13 71 0868 nuuf bilbilaa yookaan nuuf barreessaa. Sagantaa sagalee misraachuu kan yeroo hundumaa wixataaf kibxata halkan sa'aatii 1:45 hanga sa'aatii 2tti meetir baandii 25 irratti nu dhaggeeffachuu keessan itti fufaa. Sagantoota biraas akkasuma guyyaa hundumaa dhaggeeffadhaa. Namoota biraas nuuf affeeraa, nuuf kadhadhaan ergaa keenya yeroo hundumaati baay'ee moosin jaalannaa nuuf jiraadhaa. Horaa bulaa.